Yoyyaa harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Rap bakkuma jirtanitti nageenya kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isinadha qabacha. Egaa kutaa darbe keessatti akkaataa ittiin maqaa keessan kan Facebook fi Imo jijjiirachuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Egaa gaafii kanarra ka'uudhaan jechuudha. Har'a immoo TikTok account keessan maqaa isaa akkamitti jijjiirachuu dandeessan yookaan immoo maqaa TikTok keessanii akkamitti jijjiirachuu dandeessan kan jedhu ni ilaalla. Lammaffaa irratti immoo akkamitti Telegram account keessaniif maqaa jijjiiruu dandeessan yookaan immoo account keessan kan Telegramaatiif maqaa jijjiirachuu akkaataa ittiin dandeessanidha kan isinitti agarsiisu jechuudha. Egaa isin maqaa isaanii jijjiirachuu yoo barbaadan yookaan immoo kanaan dura maqaa nama biraa irra kan ture gara maqaa isa biraatti geeddarachuu yoo barbaadan Steepii anama isinitti agarsiisuun fayyadamuu dandeessan. Egaa viidiyoo kanaan dura hojjedhe irratti jechuudha. Viidiyoo kana irratti akkaataa ittiin Facebook fi Imo keessan maqaa geeddarachuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Har'a immoo maqaa TikTok fi akkanumallee Telegram keessanii akkamitti jijjiirachuu akka dandeessan kan ilaalu ta'a hanga dhumaatti na faana turaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati kan teknooloojiidhaan itti wal bartan waan ta'eef subscribe gochuun dagatanadha. Video kanammoo like gochuun irraanfatanadha. Amma gara barnootichaatti ceena. Egaa YouTube channel kanarratti videoowwan 500 ol fe'amaniitiin jiranii videoowwan kanneen gaafii isin gaafattan kanneen baay'een isaanii videoowwan kanaan dura hojjetaman baay'een isaanii jiranii videoowwan sanneen keessa seenuudhaan daawwachuudhaan irraa fayyadamuu dandeessan. Egaa YouTube channel kan kooratti waggoota 7 ol waa'ee teknooloojiidha, waa'ee bilbilaa, waa'ee hojii online kana fi kan kana fakkaatan hojjechaatiin ture. YouTube channel kanarratti videoowwan baay'een fe'amaniitiin jiranii videoowwan sanneen keessa deemuudhaan irraa fayyadamuu dandeessan. Gaafiiwwan kunniin baay'een isaanii kan argaman achirratti waan ta'eef. So gara viidiyoo keenya kanarratti yeroo ceenu akkamitti akkaawuntii keessan kan TikTokiitiif yookaan immoo Telegramaatiif maqaa jijjiirachuu dandeessan amma kan ilaallu ta'a na faana turaadha. Egaa akkuma duraan dursee isiniif ibse akkaataa ittiin maqaa Telegram keessanii fi akkanumallee TikTok account keessanii maqaa isaa akkaataa ittiin jijjiirachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti kan Telegram isinitti agarsiisu an Telegram Plus irratti isinitti agarsiisa. Telegram isa normaal irratti illee Telegram Plus irratti illee steepiin jiru tokkoma waan ta'eef akkaataa ittiin maqaa jijjiirachuu dandeessan isinitti agarsiisu. So gara Telegram keessanii ittiin seentanii hedduu tokko salphaadha. Ergasii immoo sarara sadiitu argama. Sarara sadii kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo gara settingii Telegram keessanitti seentanii settings kayyattu keessa seentan. Ergasii immoo hedduu tokko salphaadha. Asirratti lakkoofsa bilbilaa keessan jijjiirachuu ni dandeessan. Akkanumallee username keessan kan Telegram asirratti jijjiirachuu dandeessan. Akkanumallee maqaa Telegram keessanii asirratti jijjiirachuu dandeessan. So maqaa Telegram keessanii salphamatti jijjiirachuudhaaf asirratti dootii sadiitu argama. Ishee irra kilik gootan. Ergasii immoo edit info kayyattu irratti kilik gochuudhaan salphamatti maqaa keessan kan asirratti argamu kana haquudhaan isa biraatiin bakka buufachuu ni dandeessan jechuudha. Akkanumallee last name keessanillee asirratti guuttanii ergasii isa asirratti ture haquudhaan isa biraatiin bakka buufachuu ni dandeessanii jechuudha. Akkanumallee bio barreessuu dandeessanii bio jechuun wanta Telegrama keessan ibsu yookaan immoo jecha dinqisiifatan tokko asirra barreessuu dandeessan. Akkanumallee personal channel ka jedhu asirratti add gochuu dandeessanii personal channel yoo qabaatan jechuudha. Add ka jedhu kanarra kilik gochuudhaan start channel ka jedhu irra kilik gochuudhaan personal channel keessan asirratti banachuu kan dhuunfaa keessanii ni dandeessan. Future ajaa'ibaati future kanatti illee fayyadamaadha. So haala kanaan change gochuu ni dandeessanii erga geessitanii booda change gootanii asirratti mallattoo save yookaan immoo right-tu jira. Isee irra kilik gochuudhaan save godhachuudhaan kaawwachuu dandeessanii yookaan immoo jijjiirachuu dandeessanii jechuudha. Ammaan booda maqaan keessan isa haarawaan bakka bu'aa jechuudha kan Telegram account keessanii jechuudha. Egaa asuma keessatti hedduun keessan Telegram irratti wanta isin dogongortan maalidha? Privacy keessan sirriitti jabeeffachuu dhabuudha. Innis privacy and security kan jedhu keessa seenuudhaan jechuudha. Profaayilii keessan irratti wantoota kanneen sadeenuu on godhachuu hin dagatinadha. Two step verification on godhachuu, auto delete message on godhachuu fi passcode lock keessan on godhachuu hin dagatinadha. Sababni isaas wantoota kanneen sadiin on godhachuuf kan isin fayyaduuf security Telegram keessanii hedduu tokko isiniif jabeessa. Security Telegram keessanii jabaate ta'uun immoo egaa namni kamiyyuu hack isin gochuu isin xalafuu hin danda'u. Yoo isin xalafa jedhee yaade immoo karaa meeseejiitiin beeksisa Telegram isin beeksisaa jechuudha. So kanaaf isin fayyada isaan kanneen akkamitti on godhachuu akka dandeessan viidiyoo akka irratti isiniif hojjedhu yoo barbaadan immoo yaada keessan koomentii jalatti naaf barreessaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. So salphumatti asirratti immoo devicein keessan yookaan immoo Telegram accountiin keessan yoo xalafame beekuudhaaf device ka jettu irra kilik gochuudhaan jala kanatti deviceonni isiniif support godhu jira. Kan jalqaba irratti argamu egaa keessanidha. This device ka jedhu kan jalqaba irratti argamu. Active season ka jedhu immoo jala kanatti kan argamu isaan kunneen keessanii miti ofirraa balleessuudhaaf immoo isaan irratti kilik gochuudhaan delete gochuu dandeessanii hedduu tokko salphaadha. Egaa lammaffaa irratti immoo kan ilaalu maqaa TikTok account keessanii akkamitti jijjiirachuu dandeessanidha. Maqaa kanaan dura ture irraa gara biraatti akkaataa ittiin jijjiirachuu dandeessan
amma immoo ni ilaalla jechuudha. TikTok account keessan irra ni seentanii hedduu tokko salphaadha. Ergasii gara TikTok account keessan gara fuula kanaatti seensisa. Ergasii immoo maal gootanii asirratti profile ka jedhu ni argama. Profile ka jettu kanarra kilik gootan. Ergasii immoo asirratti profile ka jettu ni argamti. Profile ka jettu kanarra kilik gochuudhaan gara keessaatti ni seentan. So haala kanaan garanatti isin fudhata. Fakkeenyaaf kan koo soofuma raappiidha. Egaa isa kanadha jechuudha. Accountiin kan koo kan TikTokidha inni sirriin. So fuulduratti immoo edit ka jettutti argama. Edit ka jettu kanarra kilik gochuudhaan salphumatti maqaa keessan edit gootanii jijjiirachuu dandeessan. So asirratti akkuma asirratti argattan footoo keessan yookaan immoo suuraa keessan kan TikTokidha haala kanaan asirratti jijjiirachuu dandeessan gaalaarii keessan irraa fudhachuudhaan akkanumallee about you ka jedhu jalatti name ka jedhu ni argama. Username keessan jijjiirachuu dandeessan. So name ka jedhu kanarra kilik gochuudhaan maqaa keessan kan kanaan dura ture jijjiirachuu dandeessan isa asirra jiru kan haquudhaan egaa qubee meeqatti fayyadamtanii qubee 30tti fayyadamtanii barreeffachuu dandeessan. Egaa maqaa kana immoo irra deebitanii jijjiirachuudhaaf yoo barbaadan guyyaa 7 booda deebitanii jijjiirachuu dandeessan malee guyyoota 7 gaditti irra deebitanii jijjiirachuu hin dandeessan. So guyyaa 7 eeguun isin gaafata jechuudha. So haala kanaan erga maqaa isaa jijjiirattanii booda yookaan immoo maqaa TikTok account keessanii erga jijjiirattanii booda asirratti mallattoo save itti isinii dhufa. Save osoo hin godhin keessaan bayina save ka jettu kanarratti kilik gochuudhaan egaa maqaa kanaan dura tureerraa gara biraatti jijjiirachuu ni dandeessan. Egaa haala kanaan fayyadamuu dandeessan. Amma immoo gara duubaatti deebinee wanta tokko tokko isinitti agarsiisu username illee jijjiirachuu dandeessan. Fakkeenyaaf username ka jettu kanarra kilik gochuudhaan username haala kanaan jijjiirachuu dandeessanii. Egaa kanaan duratti fayyadamu akkuma asirratti argatan username kan koo isa kanadha @muewaan ka jedhudha. Kan biraatti jijjiirachuu yoo barbaade immoo isa kana asirraa haquudhaan isa biraatiin bakka buufadha. Ergasii immoo inni kun sirrii erga ta'e booda asirratti save ka jettu isinii dhufti. Save ka jettu kanarra kilik gochuudhaan username keessanillee kan kanaan dura tureerraa jijjiirachuu dandeessan. Username jechuun social media irratti beekamtii kan ittiin qabdan username ittiin namni search godhe ittiin isin argachuu danda'u. Fakkeenyaaf TikTok irra seenee @muewaan jedhee namni search yeroo godhu username kanaan direct accountii kan koo yookaan immoo anaan wal qunnamuu akka danda'uuf platformiiwwan kunniin username wanta jedhamu uuman. So username kanatti fayyadamee namni salphumatti search isin godhee argachuu danda'a jechuudha. Username akkanadha jechuudha. Egaa isin yeroo hunda namni akka salphumatti isin argatuuf lakkoofsa bilbilaa kan kooti seenii akkana godhi jechuu sun taane username kana qofa asirraa copy gootanii namootaaf ergitanii ergaa namoonni ID kana yookaan immoo username kanaan galmaayan kan biraa hin jiranii kan ittiin beekamtan isa kanadha jechuudha. So kanaaf username keessanitti fayyadamee namni salphumatti isin argachuu danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni username maal akka ta'e isiniif hin galleefillee ammoo username maal akka ta'e akka hubattan abdiin qaba. Ergasii immoo save ka jettu kanarra kilik gochuudhaan save godhattanii ergasii immoo jijjiirachuu dandeessan. So haala kanaan dhaggeeffattoota koo maqaa TikTok account keessanii haala kanaan jijjiirachuu dandeessanii akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Egaa gabaabinumatti viidiyoo keenya kanarraa keessatti maqaa Telegiraamaa keessan akkamitti jijjiirachuu dandeessan maqaa TikTok account keessanii akkamitti jijjiirachuu dandeessan kan jedhu isinitti agarsiisee jira akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Viidiyoo kanaan dura isiniif hojjedhe irratti immoo maqaa imo keessaniitii fi Facebook keessanii akkaataa ittiin jijjiirachuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Egaa kutaa lamaan kan isiniif darbe gaafiin kun asirratti xumurameetiin jira. Gaafii biraa yoo qabaattan koomentii jala naa kaa'uu ni dandeessanii. Akkanumallee qeeqasii yoo qabaattan koomentii jalatti naaf barreessaa. Yeroo biraa viidiyoo kana irratti isiniif hojjedhu ta'a. Warroonni hanga ammaatti na faana turtan hedduu tokko galatoomaa isiniin jecha. Warroonni hanga ammaatti maatii YouTube chaanaalii kanaa hin ta'in subscribe gochuun dagatinaadha. Akkanumallee viidiyoo kana like gochuun hin irraanfatinaadha. Yeroo biraa barnoota biraatiin wal argina. Nagaan naa tura.